Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan nageenyi kenna oowwaan kan onni irra maddee iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa egaa ka dhimmoota haala yeroo irratti qabxiiwwan murteessoo ta'an qabadhee dhufee dhiyaadhee jira. Qabxiiwwan kaanii fi kan hin ka'in hedduu waan jiraniif kan gartee uummanni keenya irratti xiyyeeffachuu qabuu fi waan jabeef seenee qabnee bu'aa argamsiisuu dandeenyu oduu arginu bira darbuun akka sabattis akka dhuunfattis gatiin guddaa nu gafalchiisa jedhee waan yaadu jechuudha. Odoo gama dubbii kiyyatti hin seenneen ka'umsa kan eegaluuf jechuudha. Dubbii himaa biltsiginnaa jechuudha. Dubbii himaa biltsiginnaa obbo Taamiraat Nagaraa jechuudha. Waa'ee dhimma haala yeroo irratti afaan Amaariffaatiin intervii inni godheerraa qabxiiwwan tokko lama sadii isin tuquu barbaada jechuudha. Taamiraat Nagaraa kun eenyudha ka jedhu tokko ilmaan Oromoodhaa beekuun barbaachisaadha. Namoonni heddummaan jedhanii waan kana ajandaa nutti hin godhinaa, waan kana callistanii ajandaa hin godhinaatii qabsoo keessan irratti xiyyeeffadhaa jettan. Okay, sirriidha gaafiin keessan. Garuu naqarsa gurguddaa biyya keessa taa'ee seera biyyattii fi biyyattii san diigu hegeree biyyattii yookaan akka isaan jedhan ሉዓላዊ የሀገር ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ህግ ሴረ ቢየቲ ኮንስቲቱሽኒ ቢየቲዳ ዲገሙ ቀባ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያራ ዲገሙ ቀባ ናኖን ኦሮሚያ ወንድ ጀደሙሌ በዱ ቀባ ኦሮሚያ ጎዲነ ኩታዳን ቀበሌዳን ቆቆደሙ ቀብዲ ጀደ ነምኒ ዱባቴ ኩን ታምራት ነገራ ጀደማ ነምኒ ኩን ቢያ አላንጅሩ አሜሪካ ታይቲ ቢካሳ ጅሩ አውሮፓ ታይቲ ቢካሳ ጅሩ ቢያ ኢትዮጵያ keessa taa'ee fi magaalaa Finfinnee keessa taa'ee dubbachaati jira jechuudha. Dubbii inni dubbatu yeroo dubbatu kana lafaa ka'ee akkanaan dubbate namni kun humna isa duubaan jiru humna jabaa cimaa masaraa keessa jiruu fi qaama mootummaa iddoowwan caasaa tikaa keessa caasaa mana murtii caasaa poolisii federaalaa keessa warra fedhii fi hawwii isaanii qaban namni kun dubbii himaa warroota sirna nafxanyaati. Nafxanyaadhaaf dubbata. Nafxanyummaa leellisa. Itoophiyaa aadaawii san yuunitarii san deebisuu barbaada. Kanaaf nuti isinii maal jechaa turre lolli TPLF cabsuudhaaf deemamu kun gaafa xumurame gama Oromiyaatti dhufama. Ammallee Taamiraat Nagaraa irra deebi'eesitti mee jira. Humna federaalistii cabsuudhaaf Oromiyaa cabuu qabdi. Gaafa Oromiyaa cabte humni federaalizimii hundi ni caba. Achi booda wanni kililii jedhamu hin jiru wanni hunduu ni bataa jira. Laala Jawaar Mohaammed Faan Baqqala Garbaafan Dajanee Xaafaa Addisuu Bullaallafan hundi isaanii Abdii Raggaasaafan Mikaa'el Booranfaan ilmaan Oromoo hundi kan jumlaan mana hidhatti hidhaman gaafii sirna federaalizummaa waan gaafataniif waan federaalizummaa leellisaniif jechuudha. Biltsiginnaan Oromoo warra aadaa wajjin atakoraa keessa seentee nu federaalizimii leellisnaa federalizimii barbaannaa artistii gagguuranii federalizimii sirbaa maarree godha jedhanii humna qaban. Humna takka qaban Taamiraat Nagaraatti himee jira. Oduu galgala sa'a lamatti himamu zeenaa sa'a oduu sa'a galgala lamatti himamutti Shimallis Abdiisaatii fi Biltsiginnaan naannoo Oromiyaadha. Biltsiginnaa wanni jedhamuu fi kilil wanni naannoo jedhamu diigamee jira waan jedhu odoo dhagaanii nin jaaladha gaariidha ture jedha namni kun beeka. Namni kun TPLF naqarsi guddaan cabee jira. Itti aanee Jawaarfaa akkuma balleessatti Abiyyi OPDO Biltsiginnaa Oromiyaa kanaa fi naannoo Oromiyaa diigee balleessuu qaba. Dhugaadha. Qabsoo uummata Oromootiif qabsoo qeerroo akka fardatti yaabbatee kiiloo jaattii seenee jira. Ittiin fayyadamee jira. OPDO ODD illee itti fayyadamee jira. Biltsiginnaa Oromiyaa illee itti fayyadamaa jira. Amma garuu filannoo duratti Biltsiginnaa Oromiyaatii fi wanni Oromoo jedhamu hundi cabee diigamuu qaba. Biltsiginnaan Oromoo illee baduu qabdi namni jedhe kun biyya keessa taa'ee dubbataa jira jechuudha. Dubbii mucaan kun dubbate. Manni murtiitii fi Biltsiginnaan naannoo Oromiyaa PP'n OPDO'n kaadree ergamtuun ragaa nama tokkotti hin barbaadu. Ragaa takka hin barbaachisu jechuudha. Nama kana seeratti dhiyeessuuf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf viidiyoon inni dubbate sun qofti gaadha. Mee olaantummaa seeraa kabachiisaatii nu garsiisa jechuudha. Mucaan sun fedhinnaa isaa qofa hin dubbanne beeka. Fedhinnaa sirnoota nafxanyaa warroota leellisan warroota olaantummaa ilmaan Minilik ilmaan nafxanyaadha deebisuuf deeman dubbate jechuudha. Abukaatoo isaaniiti, xabaqaa isaaniiti. Afayaa'ii isaaniiti jechuudha. Irraa dubbachaati jira jechuudha. Uummanni Oromoodha kana beekuudha qabdanii nuti lallabnee dubbachaa turre.
TPLF yoo qabxu taate humni federaalistii humna guddaa qabu hidhatee jiru cabnaan achi booda humna hin hidhatin ka humna hin qabne ka waa tokko godhuu hin dandeenye daqiiqaa takkatti ka akka barbaadan gochuu danda'an kumaanti poostidha waan barbaadan godhanii naannoo Oromiyaatii fi Oromummaa waan jedhamu balleessuudhaaf akkuma abiyyi isaanii waadaa seene har'as dubbachaa jiran godhuuf deemanii jechuudha. Kanaaf gatii kafaluuf deemti Oromiyaan akka sabattillee akka biyyattillee akka nama dhuunfatti jechuudha. Qabxii tana naa qabada ilmaan Oromoodha. Wanti nu arra xiqqoo bira dabrutuun gatii nu kafalchiisuudhaaf deemti jechuudha. Jawarfaan maal balleessanii dhaban? Jawarfaan takkaa biyyi naannoo Amaaraa jedhamu waa diigamu. Olaantummaan nafxanyaadhaa haabbatu. Oo jedhan malee sirni yuunitarii nuti hin deebiin jedhan malee sirna federaalizimiitiif leellisaan jiranii. Kun barra konstituushinii eegga mangistuun baay'ee lamanaan warra jedhan kun bar cicciree konstituushinii biyyattii darbee mirga sabaaf sablammoonni dhiigaan fidan hunda daaraa godhee uummata Oromoo miliyoona 50 uummata Oromoo miliyoona 70 xiqqeessee uummanni Oromoodhaa baduu qaba. Oromiyaa baduu qabdi jedhee bara. Facebook irratti waa barreessitanii Amaaraa wajjin atokooraa seenuu osoo hin taane olaantummaa seeraa kabajaa nu agarsiisa yoo humna qabaattan. Akka jarri humna hin qabne ilaala isinitti himaati. Tsaggaayee Araarsaa biyya alaa kana jiraniini sirna federaalizimiitti takkaa bu'anii beekanii yoo federaalizimii leellisan malee awwala loofaa maal balleessan? Iskeel Gabbisaa fa'aa maal balleessan? Dubbii mucaan kun dubbate ruubuu isaa namni dubbate jira. Maaliif olaantummaan seeraa mucaa kana irratti hin kabajamne? Oromoo akka cabsuuf deeman isiniin galu. Oromoo akka hanga biyya alaa dhufanii daaraas godhuuf deeman. Odoo kaa itti milkaa'anii ka danda'an taate. Uummanni Oromoo kana beekee dammaqee tokkummaa isaa san jabeeffatee uummanni Oromoo ammallee hegeree isaa tikfachuudhaaf sirna federalistii kana gadi jabeessuudhaaf humnoota federalistootaa wajjin dhaabbatee falmatee sirna nafxanyaa kana ofirraa yoo kan kuffisne taate ammallee caphaa badduu akka biyya waggaa kuma tokko uummata Oromoodhaa gabroomsa jedhe san uummanni Oromoodhaa cabuuf deema jechuudha. Warra seera biyyattii diige warra olaantummaa seeraa cabse mirgi isaanii kabajamaa jira akkamittiin aan jedha laala. Okay, san tokko sinima jira laala. Jawaarii fi namoota kana wal bira qaba. Namni kun nama siyaasati. Nama biyya san keessatti beekamu. Nama beekamaadha. Gaazexeessaa beekamaa. Gaazexeessa nama siyaasaa beekamaadha. Garuu humna isa duubaan jiru waan abdatee jiruuf masaraa keessallee bakka hundaaf funyaaniin akka barbaadetti dubbachaati jira jechuudha. Taamiraat nagaraa seeratti dhiyaachuu qaba jechuudha. Tokko kana. Inni lammataa mana murtii federaalaa Itoophiyaadha. Dhaddachi lidataa deengadda Iskindir Naggaa hin beektanii gaazexeessaa Iskindir Naggaa fa'aa bara Oromoo nu dhiigan qabnu isii maal taane jedhaa bara Oromoon tun maaluma taane jedhaa bara. Oduu information quban qabanne yoo namni isinitti mullee nama dhageettan. Deengadda warri Baaldiraas wajjin himatame mana murtii dhiyaatan. Mana murtii federaalaa Itoophiyaa kan lidataa jirutti dhiyaatan. Abbaan alangaadhaa ragaa maggaarajaa duubaa akka dhaga'uuf iyyata mana murtii federaalaa gaafate. Eenyu abbaan alangaa eenyufaaf Iskindir Naggaafaa jalatti warroota himataman. Maal gaafate? Warra maggaarajaa duuba taa'ee ragu. Maggaarajaa duuba taa'anii akka raganiif abbaan alangaa gaafii gaafate. Gaafii abbaan alangaa mana murtii gaafate san manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaadhaa iyyata sasan kuffise. Parsantii 100% sab godha jechuudha. Maggaarajaa duuba taa'anii nafxanyatti raguun jechuun isin agaruu miti Iskindir Naggaafatti raguun mirga himatamtoota mulqaa. Warri maggaarajaa duuba taa'ee ragu kun xalayaarraa waraqarraa yoo ka dubbisaa ragan taate wanni isaan beekan waan hin jirreef fuula isaanii kana beekuu waan barbaadaniif himata kana kuffisee jira fudhatama hin qabu jedhe. Eenyu jedhe mana murtii federaalaa Itoophiyaadhaa ka Jawaar fa'oo ka Oromoo eenyutu irra dubbata. Godhaan jiranii godhaan turre maggaarajaa duubatti ragaa itti bahan turre. Kawwata nafxanyaa ta'u ammoo hin ta'u kuffisan. Kawwata Oromoo laal jijjiirama ati qabdu samii fi dachi maqaan jirta malee maqaatu si jira Oromoo ta'uu kee malee
hinjirtu hinjirru nuundi kenna jechuudha. Kun Oromoodhaaf xiqqeenya. Hagam takka akka biyya san keessa addaddummaan garaagarummaan ilaalcha siyaasaatii fi sabummaan duratti deemaa jiru hubadhaatii beeka. Ermiyaas Laggasaa fa'aa warra sirisikistii gubbaa taa'ee uffuu kun ibiddi si guba. Oromoos halkanii guyyaa arrabsee xiqqeessu. Warra sabummaadhaan nu arrabsan. Akka dhuunfatti hayyoottan keenya attaan godhan. Abiyyuma mataa isaa arrabsan. Maaliif manni murtii hin himatini? Warra ilmaan nafxanyaa yuutuubii dalagatan kan saatalaayitii isaatii maarree gubbaa ta'anii Oromoo arrabsan dhiisanii hayyoota Oromoo miskiinan akka inni noobeelii fudhatuuf. Awwalaloo fa'aa maal balleessame? Yuunivarsiitii barsiisan jireenya noormaalii jiraatan. Oromoo yeroo yakkan yeroo Oromoo himanna itti banan Oromoo xiqqollee ta'usii dhiigan qabnu nutti hin dhagaamu. Laalaa wayii nu dhagaamu qabdi bara. Ilmi namaa xiiqii keessa seenaa bara. Dubbii tuttuutanii xiiqii keessa nu galchinaa jedhamu can. Uummanni Oromoo sammuu isaa banatee dammaqee ka'uudha qaba. Okay. Kanallee dhageettanii miti. Kalammataa kan isinii himu ammoo kan biraa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa. Ajajaan poolisii humna addaa naannoo Amaaraa laala. Mootummaan federaalaa Abiyyi Ahmad hanga funyaanitti hidhachiisa jira. Akka TPLF yookaan ammoo warra ho'aatiin lolan. Lola matarayyaasa gurguddaa dishqaa moortara masaara gurguddaa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa Abiyyi Ahmad hidhachiisa jira. Hidhannoo kana Amaarri hiikachuuf hin deemtu. Ibsa deengadda isaan kennan dhageeffattanii jirtan. Yoo dhageenana isinitti maa dhagaa. Matakkal keessatti uummanni Amaaraa dhumaa jira. Mootummaan federaalaa gaafii gaafannee jirra. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraadhaa Beenishaangul keessa seenee naannoo Matakkal seenee tarkaanfii barbaachisu fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf gaafii mootummaa federaalaa gaafannee eegaa jirra. Lola banuuf bar Matakkal Beenishaangul irratti lola banuudhaaf jarri saamicha lafaatiif deemti. Iristinnaas mallisaalladhaan deemaa jirti. Lallabaa turre lafa qabatteillee gadhiisuuf hin deemtu. Isinii lallabe. Walqaayitiin raayyaa qobboo lafa qabatte guutuu hin gadhiistu jarri. Taayyan amma akka faashinitti taayyan handaafaan wanni akka faashinii irra deebitee bilisiginnaa piippiin kaadireen barreessitu nuti ji'a dura sinitti himaa turre. Lolli deemu lola iristii deeffachuuti. Alaabaa federaalaa kan naannoo Tigraay balleessanii gaafa isaan alaabaa lummuuxxii dibanii qabatanii deeman isinitti lallabaa turre. Isinitti himaa turre jechuudha. Lafa raayyaa fi qobboo hin gadhiisnu jedhanii dhugaa. Uummata Oromoo achi jira. Raayyaan raayyumaa afaan Oromoo beekan. Uummata raayyaatii fi uummata Tigraay achi jiran kan mataayyeen kalee akka faashinii dubbatu kana nuti dubbachaa turre. Dirqiidhaan nuti Amaara jedhaa guutaan guunne dammoo gadhiisadha. Kun waan haaraa miti. Amma eega dubbiin baddee Amaarri humna godhatee har'a kaastee har'a gaafatta. Waa'ee laala taayyan handaafaa akka uummanni kun sammuu dhiphaa qabu. Akka sammuu wayyaanne. Akka siyaasa jarri hin beekne nu badde laala. Humni federaalistii uummanni Tigraay taayyan handaa kalee malee dangada barreessee beeka. Namni kun itti gaafatamaa bilisiginnaa Oromiyaa guddaa olaanaadhaa beeka. Akka waan humni uummanni Tigraay akka sirna kana shakkuuf ida'amuu kana shakkuu maddamarii shakkuu akka mootii sirna kana shakkuu ka godhe nafxanyaa isinii karaatti cufuu waggaa 3 guutuu waggaa 2 cinaa har'a dubbata. Uummanni kun karaatti cufaa hin turre. Re'oota jira, qamadii jira, konkolaataa jira, saamaan turre. Har'a dubbata. Eega wanni badee Amaarri humnatti godhattee dhuftee amma dhukkee bilisiginnatti kaasuu hedde gabbaheetti dubbata jechuudha. Uummanni kun akka maddamarii fi jijjiirama kana abdii ittiin godhanne ka godhe isiin nafxanyaanii erga waa badanii ani badeen jette Oromoon lakka akkana kana. Jibka heda wushaa icuwaan dubbii akkasii dubbachaa jirtanii warri bilisiginnaa piippii Oromiyaadha jechuudha. Jalqabumayyuu faayidaa bu'aa federaalizimiiti kaanii beeka jechuudha. Namni baharri isa nyaate bishaan nyaate hoomacha qaqqabata. Amma bilisiginnaan Oromiyaadhaa hoomacha qaqqabachaa jirti. Dhagaa feete buqqista malee abaddan akka mucaan jedhe san oduu sa'a takkaatiin Oromiyaa fi bilisiginnaa Oromiyaatii fi wanni Oromiyaa jedhamu diigame
Gaaf dhageettanoo akka babbaa keessanii taatan. Mee maal fiddame maal qabda maal fiddame humna kam qabda. Isaan moortaraa fi waan hedduu hidhatanii jiranii. Har'a ka inni taa'ee danda'a jedhe san ookee lafa raayyaa qobboo hin deebisan. In kaalu jedhanii jiran. Abiyyi maal jedhan higginna akka numi mallasoo jarri seeran dhageennu yaasnoon izannu mannalaksoo inji laqqana nalaksinni qabannee boonna malee qabannee mormanna malee gadhiifnee hin morminu jedhan. Ganaa balaa buutuu deemtu biyya san naannoo sanitti mootummaan naannoo Tigraay kabiraa haroon illee yoo dhufu taate rakkoo jabaa fi cimaa keessa jira. Nafxanyaan lafa guuratte lafa qabatte san hin gadhiistu abadan achirraan qatu jechuudha. Taamiraat nagaraallee sitti mee jira. Finfinnee yoo Oromiyaa naat buloo silamiyaasimu jedhe bara. Finfinneen ta Oromiyaati jedhanii waan yaadaniifi jechuun bara. Finfinneen teessanii miti jechuudha. Akkanumaan maarree Finfinnee jinni lafa Oromiyaa gurguradhaa. Saama kaadiree itti qallabadhaa. Abbaa barbaaddanii cheekii miliyoona 1-2-3 mallatteessaa kennaa. Garuu Oromummaan baduuf deemti. Oromummaan cabuuf deemti. Akka isaanitti cabsuuf deeman jechuudha. Namni dhugatti dhiiga Oromummaa qabu. Namni dhugatti Oromiyaadhaaf quuqama qabu. Abbootiin isaanii hayyoottan isaaniitti yaadu. Ka gartee lafee goototaa fi qeerrooti ilmaan Oromootii fi laalaa qabu hatootu dhugaa dubbachuuf Oromiyaa cabuuf deemtu tana ittiin callisu jechuudha. Pilaaneen jira maali? Tigraay cabsu. Tigraay erga cabsanii rabaan booda humni jabaan ka jiru Oromiyaa cabsinaan tuunneen fashfaashaadhaa humna qabanii Itoophiyaawinat kalk in fudhatanii namananii dhumeen jarri ka jettee yaaddu kana jechuudha. Sabaaf sabalmoonni xixiqqoo laffaar aadaawii buli humna maal qabdee firaa dhoogiti. Sumaalillee haa ta'uuti dabuubii keessa sabaaf sablammii adda adda jira. Indoomaan dabuubii Sidaama jalatti hin bulu Guraagee jalatti hin bulu. Itoophiyaa yoo taate yoo ifiin bulchitaa dhumate Itoophiyaa lummuuttidha bakka. Gondari Gojjam irraa bulchaan si dhufa dhume bakka. Cikichikiin የብሔር ፌዴራሊዝም የለም ከጀሩ ሰን ሁጅራ ወጭራፍ እኛን ዱበቻ ጅራ ማለት ዳተከላል ለለብደይቹ ቶኮ ከን ለማተ አመለ በከኪየ ከረፊስ ni debi alala ሞቱማን ናኖ ቤኒሻንጉል ለፍቲ መተከል ከአማሪ ለቁበቱ ነራ ፍለቹ በርባደ ሞቱማን አማራ ናኖ አማራ ጀደ ሞቱማ ፌዴራሊት እየተከፈተ ጅራ አብይ አመት ከሮጅራ ወቻኖቹ ሂላለጀቹ ጀሪ አሞ ሁምና ላላ መለ ዳላቶታ አማራ ናኖ መተከል ዱመን Lubbu isaanii tiksuudhaaf dirqama mootummaan naannoo Amaaraadhaa dirqama qaba. Kanaaf iyyuu tokko jedhan malleelaan. Yaa garuu lu'alaawinnatiin በማስጠበቅ hegeree biyyatti tiksuu irratti gahee leencaa akka qabu poolisii humna addaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf ammoo ragaan kenna warra TPLF fi Hoowaat irratti tarkaanfii nu fudhannee Maqaletti isaan galchinee jira. Kagalchee makalaakaa osoo hin taane poolisii milishaa naannoo Amaaraati. Polisi milishaan naannoo Amaaraa mirga nagaya ummata Amaaraa naannoo Benishangul keessa jiru eegsisuudha qaba. Kanaaf dirqama qabna. Kanaaf ammoo akka seennee lollee nageenya ummata naannoo Amaaraa tiksuuf laala mallee. Tooftaan bar seennee nagaya ummataatiin lafa matakkalillee naannoo Amaaraa jalatti galfachuudhaaf lolli banamuudhaaf jira. Kanallee quba qabaadhaa dhagaa warreen dhagayin. TV gubbaa taa'ee dubbate jechuudha. Televiziyoonii gubbaa taa'ee afaan guutuudhaan. Odoo mootummaan federaalaa jiru odoo Abiyyi Ahmed jiru dubbii tana bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa dubbate TV irratti jechuudha. Yoo barbaadan viidiyoo dhufee sinii maxxansa. Akka taphatti ilaalina balaa deemaa jirtu. Matakkalii weerar lafa matakkalii qabatan walqaayitiin qabatan jarri si Oromoon maal jedhan eeggata tokko Oromoon Boronaa as ammoo lafa saamicha lafaatii fi weerara gaggeessaa dhufe waraarii fi weeraraan jira. Kanama dhaqee weeraree lafa namaa qabatu jira. Jarri illee akka Oromootti ilaa taarika isaaniitti akka isaan hiikkatanitti jechuudha akka manaa majalatti jechuudha. Oromoon Boronaa ka'ee lafa saamaa lafa babal'ifachaa weerara adda addaa lolaan qabate. Jarri illee amma sanitti jirti. Lafa Tigraay qabatte hin gadhiiftu matakkalillee loltee qabachuudhaaf deemu jirti. Mootummaa federaalaa akka seennee lollokkuma naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisne. Benishangul illee seennee lollee qabannee olaantummaa seeraa kabachiisnee nagaya uummata Amaaraatii fi nagaya naannoo tasgabbeessinaa. Kanaaf muuxannoo guddaa waan qabnuuf mootummaa federaalaa gaafannee jirra. Mootummaan federaalaa yoo ka hayyama nuun kennine taate yoo ka mootummaan federaalaa nuu hayyamuu didu taate dirqama seennee lolla jedhanii murteeffatanii jiran jechuudha. Eenyutu paaworii qaba? Abiyyi moo nafxanyoota naannoo bulchantu irra humna qaba jechuudha. Nuti riyaalitii dubbanna, dhugaa dubbanna, haqarra dhaabbannee morminaa jechuudha. Kana akka na hubattan barbaada. Inni biraa immoo waa'ee Lidatuu Ayyaalooti. Lidatuu Ayyaaloo bahuu isatti gammachuu guddaa qabna. Mormii fi mamii takka hin qabnu hidhaa nama kamiifiyyuu hin hawwinu.
kanaaf lidatu ayyaalew interview sarrattiin beeytanii Dabratsiyoon Isaayyaas Caalaa Abiyyiin jedhe Isaayyaas Caalaa namni natti dhiyaatu Jawaar Mammadii fi Dabratsiyoon jedhe jarri Itoophiyaawidha lammii Itoophiyaati haga banni ilaalcha siyaasaa garaagaraa fi adda adda qabannullee nuti Itoophiummaadhaan takka waan taaneef Isaayyaasii diina Itoophiyaa ta'e caala isaan turatti ana waan jedhameef namichi dhame bahee jira mirga ofiitiin jechuudha. Kana iyyuu ta'an Oromoo neena ta Oromoo dubbachuullee barbaannu dubbachaatuma ooluun bu'aa nuuf qabdu jechuudha. Biyya san keessa hagam takka akka jijjiiramni nuuf isaan jidduu jiru laala nu takkachiisaa tooftaan akka jara xab godhan Iskindir Naggafaallee ba'uu deeman amma jechuudha. Osoo ka Oromoon baane Iskindir Naggafaallee gayyaa'uuf deemanii jechuudha. Filannoo dura jechuudha. Sanis akka qubanaa qabattan barbaada jechuudha. Kanaaf wal qabatee ilmaan Oromoodhaan guutumaan guututti qabxiilee ani sidii tarreesse kana tokko waa'ee na amma taayee dandaafaa faashinii godhanii dubbatan kana nu torbaan dura dubbachaa turre saamicha lafa gaggeeffamuu deema lola cimatu deema lola hamatu deemaa jira kana hunda bal'inaan keessa deemnee ibsinee jirra jechuudha. Yaa ilmaan Oromoodhaan hayyoottan Oromoo Oromiyaa cabsuudhaaf akka nafxanyaan deemaa jirtuufi sirna federaalistii amma dheengadda artistoonni sirbanii san warri nafxanyaa biyya keessa taa'anii hin danda'amu jedhanii itti himaa jiran jechuudha. Sanii miti Amaara tuquun yookaan ammoo nafxanyaa tuquun akka daa'ima ijoollee xixiqqoo gartanii miti. Ibiddaa yoo guddaa daa'ima xixiqqoo uffoo jettan irraa teetti ibiddi sun akka nama gubuun beeti. Abiyyi Ahmad biltsiginnaa Oromoo taayee dandaafaa jedhanii kaasan keessattuu. San jechuun Oromoo guutuudhaa beekama. Maqaa Amaaraa dha'uu fi maqaa nafxanyaa dha'uun biyya Itoophiyaa keessatti akka ibiddan nama gubuusan akka uffuu ta'e Abiyyi isaan barsiisuu qabaa jedhanii dubbachaa jiran jechuudha. Warra kanatu seera poolisii federaalaatti hin himatamne barbaadamaa jiran jechuudha. Warri kun seeratti hin dhiyaatu jechuudha. Ka Oromoo ka Abiyyiif dubbatu ka miidiyaa Aljazeera BBC Reuters miidiyaa hundatti interview dubbatu akka bololofaa himanna rabbaran laala. Jijjiirama nuufi isaan gidduu jiru maal lallisi xiqqollee ta'u abbaan feete biltsiginnaa ta'e abbaan feete Abiyyiin deeggare. Abbaan barbaadde jinni Mr. X, Mr. Y, Mr. Z deeggare. Amma nuti ilaalcha deeggarsaa keessa hin jiru. Kan nuti jirru Oromummaa. Awwalaloo jaarmee kam deeggara? Miseensa jaarmee kamiti? Natti mudannettanii? Oromoo waan ta'eef qofa. Oromummaadhaaf waan falmuuf dhugaa haqa Itoophiyaa sanillee waan tiksuuf qofa. Kan yakkanu. Profeesar Isqeel Gabbisaa faana ilaalchi isaan qaban ilaalchi federaalistiiti. Mirgi uummata Oromoodhaa kabajamudha. Mirgi sabaaf sablammii fi walqixxummaan biyya san keessatti haa mirkanaa'udha. Wanni badiin jarri dalagan yakki jarri dalagan tokkolleen abadan hin jiru jechuudha. Abbaan barbaadde waan barbaadde deeggan dubbii taamiraatti nagaraa jedhe san hin deeggarta. Oromiyaan daqiiqa 5 keessa baduu qabdi. Naannoon diigamee biltsiginnaan baddee wanni Oromoo jedhu hundi badee arguu hin barbaadda Oromoo taate. Amma gaafiin kiyya namni Oromoodhaan jettu ka afaan Oromoo dubbattu Oromoo ta'e Sumaalee ta'e har'a naannoo Sumaalee hin jiru afaan Sumaaleetiin barachuun hin jiru aadaa kee guddifachuu duudhaa kee guddifachuu seenaa kee baruuf barsiifachuu hin dandeettu guddifachuu hin dandeettu yoo siin jedhan saba feete ta'e feetu Walaayittaa ta'e Sidaamaa ta'e akkamitti aksabtu goota akkamitti fudhatame dubbii taammiraan nagaraa dubbate san laalaa biyya san keessatti madloo deemaa jirullee laala sirritti. Uummanni Oromoodhaa akka sabatti akka mataa ol hin jenne akka mataan gaccabu gochaa jiran jechuudha. Kana irratti hojjechaa jiran. Kana nafxanyaan ergattu. Kan isaanii hojiirra oolchu eenyu biltsiginnaa naannoo Oromiyaati. Oromoo maaliif cabsan? Qoreen baasanii akkuma jedhamu Oromoollee ka cabsan Oromoodhaan jechuudha. Har'a ilmaan Oromoodhaa Abiyyi Ahmad waan kaleessatti pelleeffiillee ittiin nu yakkite ittiin ilmaan Oromoodhaa hidhaa doorsaa turte har'allee adda bilisummaa Oromoo ABO adda bilisa baasaa Oromoo maqaa O waan qabuuf jecha Abiyyi qubee O arguu dadhabe. Keenyaa dhaqee deengadda akkuma sirriitti himaa turretti adda bilisummaa Oromoodhaa ABO fuudhee jaarmiyaa Alshabaabii wal qixxeesse jechuudha. Yakka guddaa jibbiinsa summummaa Oromoodhaaf qabu
Abaa'oon akka badu ka barbaadu nafxanyaa fi nafxanyaa qofa Itoophiyaa keessatti. Abaa'oon cabsinaa daaraa goonaan balleessina jedhee miti yoo dandeette balleessi jennaan ga'a. Abaa'oo balleessuun Oromoo miliyoona 60-70 balleessutti lakkaa'ama. Nuti Oromummaan dhiiga. Abaa'ummaan illee dhiigni nu keessa jira. Abbaan barbaade jaarmaa fedhee haa deeggaru. Kaafoo deeggari. Pippii ta'e waan fedhe ta'e. Abaa'ummaan garuu Oromummaadha. Oromummaa si barsiifte. Gootota hedduu qaalii irratti dhabne. Ka akka jaalladhii gammadaa fa'aa itti dhabne. Ka akka eebbisaa addunyaa fa'aa ajjeesanii lafarratti harkisanii fa'aa itti dhabne. Gootota shinnigatti amantiin addan baanu jedhanii tokkummaa Oromoodhaa barsiisan. Gootota akkasii bakka takkatti itti dhabne. Adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo diinni Abaa'oo innu Oromoodha. Diinni maqaa oowaa qabuuf jecha Abiyyiin balleessaa jire. Kana caala maal barbaadan kana? Kana caala obboleessa ofii ajjeesuun diinummaa. Oromoon cabsuudhaaf lola Abiyyi ilmaan Oromootti labsee lala. Haa wal fixanii haa wal ajjeesanii bar waboodhaan poolisii addaa Oromiyaaf ciisaa jiran. Poolisiin humna addaa Oromiyaadhaa dhumaa jiran argaa jirra. Viidiyoo argaa jirra viidiyoo. Ijoollee leenjii gahaa hin qabne dirree waraanaatti arganii wabootti jechuun ijoollee xixiqqoo wal fixaa jiran uummanni Oromoodha. Oyen dhufe inni wal ajjeesaa jira. Oromootu Oromoo ajjeesaa jira jechuudha. Bar TPLF Tigraayin ajjeesaan jirtu bar. Tigraayin diinaan lolaa jirti. Yoo du'ellee diinatti isa ajjeese. Ilmaan miskiinanii Oromoo waa takka hin beekne. Kun dirqii dhufne jedha. Kun warri kun achi sodaatee achi tafee nu asii dhufne jedha. Warri booji'ame. Viidiyoo jira. Suuraa argaa jira. Ilmaan Oromoodhaan akka cabsu eenyu barbaada nafxanyaadha jechuudha. Jarri taa'anii kolfaa jiran jechuudha. Okay. Kanaaf ragaa natti qabdu maali? Si maamma dhagaye. Bulchiinsi mootummaa naannoo magaalaa Finfinneedhaan faannoo jedhama. Faannoo jechuun qeerroo jechuudha beeki. Faannoo jabeessuudhaaf. Qeerroo naannoo Amaaraa jechuudha. Jabeessuudhaaf bulchiinsi mootummaa magaalaa Finfinneedhaan birrii miliyoona meeqa kenne. Deemaa isinii maxxansee jira laala. Isii namni uummanni akkamitti dhiiga hin qabne jedhaa bara. Qeerroo Oromoo hidhuu, ajjeesuu, xiqqeessuu, doorsisuu, biyyarra ari'uu, seenaa qeerroo fi qarree balleessuu xureessu. Qabsoon bilisiginnaa Oromiyaadhaa gochaa jirtu. Jarri hoo faannoo jaraa hanga funyaanitti hidhachiisaa jiran. Hidhachiisanis jiran daranuu diinagdeedhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa maallaqa guddaa fudhachaa jira jechuudha. Humna poolisii naannoo Amaaraatii fi faannoo ittiin jabeessuudhaaf. Faannoo jechaan maali? Qeerroo naannoo jaraati jechuudha. Poolisii miti, milishaa miti. Isaan kana ittiin jabeessuuf ittiin jiraachisuudhaaf maallaqa hagas miliyoona 100 kennaniifi jiran. Okay. Kana argaa duuba namni irra. Sirni kun sirna Oromooti, mootummaa Oromooti ka jedhu na ajaa'ibsiisa garuu. Mee keessa deebi'aati of lala. Namni irra mootummaan kun akkana maarree propagaandaa dhaan shawwadamaa jirtan. Dhaabbadhaa of caqasaa of lala. Abiyyi ilmaan Oromoo irratti lola jabaa labsee jira jechuudha. Pilaan jara TPLF guddaa cabsu itti aanee Oromoo cabsuudha. Oromoo cabsu irratti halkanii guyyaa dalagaa jiran. Kana keessaa tokko ilmaan Oromoodhaa wal ficcisiisu, daaraa wal goosisu, humna Oromiyaa qabdu, ka bosonaa fi ka magaalallee akka wal fixu humna kenna bira. Diinna laan dhufeeti miti. Oromoo maa cabsan wal lolaa wal fixaa achuma daaraa wal godhaa wal unkura sirna kanneen hunduu qaay maaliif nafxanyaan tokko du'a? Maqaa Abaa'oo balleessatti lama nafxanyaan tokko du'uun qabu. Maa du'a? Eenyu jedha Abiyyi jedha. Nafxanyaan tokko du'uun qabu Oromootu du'ee Oromoo balleessuu qabaadha. Dubbiin jirtu tanaa bara. Oromootu du'ee Oromoo balleessuu qaba jedheeti. Mee naannoo Amaara irraa hoo dhiira ta'e maan galchine laxallaxee waboon dhukkeetti kaastisila. Amaarri tokko du'uun qabu. Oromoon gaafa wal cabayxee wal sukkuumtee humni isii dadhabe. Jarri hoo hanga funyaanitti hidhatan bajata maarree charchiirraa hanga itti aanaa pirezidaantii mootummaa jiraatiin shaashammannetti rakkoo uuman amma dhageela. Okay. Akkuma shaashammanne rakkoo uumtetti ammallee maal siin jedhan
naannoo Shaashamannee poolisii naannoo Amaaratiin buluu qabdi dhumate Arsii. Hararitti si uuman dhumate humna dhufee si ta'a jechuudha. Jarri amma weerara adda addaa uumanii biyya qabachuudhaaf deemaa jiran. Kana waan akka Biraanuu Juulaa minaamin jinnii warra miidiyaa irratti haasa'uu kanan dhageenya. Abiyyi Ahmad maal jedhe? Abiyyi Ahmad maal jedhe? Gaafa nangoon dhufu tiippelle fi dalagaara dhoggitee hojiina dhoggitee lubbuuti jaabsu dhaqee maatii kiyya biyyaa yaasaa turan jenne haadhallee nafxanyaan akkasii hojii dhoggitee kokkee tana qabdee jirti Abiyyi. Waan takka godhuu hin danda'u. Gadda laalla jedhanii jiran. Hinduuta duufii jiraachuu takka filadhuudha. Ergamtuudhaan keenyaa abaawaa baali na baali achi dhufa hin laala jechuudha. Laali taayya dandaafaa hidhuu barbaadu osoo danda'amma jechuudha. Haga dhangadda jedhe nafxanyaa tuqansan jechuudha. Garuu yoo jara tana xiqqoo ka tuqu taate hagaa fi uummanni Oromoodhaa wanni warri bilchiginaa deeggaru kun abdiin nurraa kutataa caasa kana diigamadha. Garuu kana godhuudhaaf jalqaba caasaa isaa ijaarrachuu qaba. Shaashamannee rakkoo uumu Jimma keessa rakkoo uumu kana suuta nafxanyaadhaan guutee jedhe warra xiqqoolee silaa Oromummaa xiqqoo keessa jirtu kana guutuu daqiiqaa dabalsiisa. Achi booda akkuma inni jedhe ዜና ውዱ ሳለመረት ኦሮሚያ የሚባል ክልል ከዛሬ በኋላ የለም፣ ህገ መንግስቱ የለም፣ ሁሉም ነገር ፈርሷል። በቃ ማልፊደቤ ማልፊዳ ብትጨጫ ሂርረ ባጅ ጣብጣብ መታስ መነስ ደብስ ማልፊደ ሜ ማሉ አባገቲ ደቤ ገሩ ኦዶ ዋንበን ኦዶ ዋቶቹን ደንዳሙ ኦዶ ጨራ ቀብዱ ጨራ አመ ቀብዱ ከነ ዲፈየደሙ ደንደው ደሙንከ አከሰበት አከብየት ገቲ ኑ ከፈልቺሱ ዳፍ ደማ ጀቹ ቢፋ ቅንዳዋ ተኤን weerara jabatu deemuu heda Oromoo irratti Oromoo tokkummaa kee ammallee jabeeffadhu of tiksi of eegi kanuma jechuu barbaada jechuudha. Abiyyi Ahmadii fi nafxanyaan zalaalam diina uummata Oromooti jechuudha. Biyya ambaa dhaqee arrallee uummata Oromoo abaa'uu abaaraa jira jechuudha. Abaa'uun maal balleessi maal godhe? Karaa nagaatiin galan nagayaa jira dhooggatan. Mee warri karaa nagayaatiin gale ka abbootii gadaa galchite ka gale kaan summii nyaachisanii ajjeesan jirani ka achii dhufe kaan diiganii bilchiginnaa ta'e obbo Toleeraa Dabaafaa jinni guuratanii obbo Ararsoo Biqilaafaa kaan ammoo Daawud Ibsaa umrii isaa qabsoo uummata Oromoo irratti fixe kan doorsisanii xiqqeessanii salphisanii namoota arra silaa kabajni isaanii malu. Har'a Oromoon akkasitti qaattee andargaachoo Tsiggefaan ammoo masaraa mootummaa keessa citaa warri Gimboot Sabaatti ka qabsoo qeerroo dhiiga ilmaan Oromootiin Yaman irraa qabamanii Qiliinxoo Qallittiitti itti murtaa'ee hidhaa ba'an jechuudha. Namoota akka du'a TPLF itti murteessite ka akka Piroofeesar Biraanuu Naggaafatu har'a kabaja argatee miidiyaa irraa bokkisa masaraa keessaa bokkisa. Ka silaa dhugaa saba kanaa qabu ka nagaa karaa nagayaatiin hayyee jedhee galee maqaa miila tokko bosona keettanii tokko magaalaa keettan jedhuun doorsisa diigumiisa jaba ejjennoo waan qabuuf jechuudha. Ana isinitti mee jira bara dhugaa Daawud Ibsaadhaa irraa dubbadhee jira haqa akka inni qabu jechuudha. Hanga ammallee nama ejjennoo qabu hanga lubbuun tunduututti jechuudha. Nama garaaf hin bololle foon qurxii gimaash kiiloo lama bilaata foon qurxii kiiloo gimaash nyaachuudhaaf nama hin bololle ta'uu isaa isiniif jira kana keessa deemee dubbachuullee hin barbaadu jechuudha. Eenyutu Oromoo gane eenyutu har'allee Oromoon ganiin ka jedhu isinummaan deeffadha. Eenyutu har'allee cichee Oromummaa sanii falmaa jira. Haadha hidhanii haadha ajjeesan jedhee. Kanaaf uummanni Oromoodhaa abbootii karaallee sirri baradhaa. Abbootii karaallee sirriitti beekaa. Waan hundayyuu qayyabadhaa. Xiinxalaa jala deema oduu jaraa caqasaame sammuu si dhukkuma. Sammuu si dhukkuma. Oromoo eenyu siyaasa eenyu jira. Hoo jiraanne jiru warri biyya alaa jiru kun nama lama sadii yookaan OMN bakka miidiyaa takka lama. Jarri miidiyaa biyya keessaatii fi miidiyaa biyya alaatiin yuutuubara yuutuubii isaaniitiin mallaqa goofandimii bananii guuraa halkanii guyyaa Oromoo xiqqeessaa federaalizimii kana laamsheessaa hin barbaachisu jedha irratti duulaa jedhanii gargaarsa mootummaan biyya keessaa fi biyya alaatti gochaa jira. Duula jabaa ilmaan Oromootti deemu jira. Duula kana jalaa bahuudhaaf uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan falmachuu qabna jechuudha. Kanaaf duula yuutuubarii warra nafxanyaa riippoorti gochuudhaan heet spiichiidhaan wantoota eegale kana hunda ilmaan Oromoodhaa daqiiqaa lama qabsoo guddaadhaa beeku.
qabsoo har'a akka nama bosona seenee qabsaa'u sanitti of laali. Nama tokko har'a riippoortii goote jechuun barati xiyyiitii takka Oromoodhaa dhukaaste jechuudha. Akka nama xiyyiitii takka Oromoodhaa dhukaasetti ilaaluu qabda. Sagalee nama sardabsiisuun maaliif har'a pitishinii guuramu san riippoortii ati gootu kan namoonni ilmaan Oromoo nama miiliyoona meeqa jiran warri biyya keessallee ka biyya Arabaa ka biyya alaa kun jirru sakandii takka barsiifni buuxa akkuma gootee takka. Haguma kunoo diraamaa isaa meeqa teetti ilaaltu diraamaa fiilmii Amaaraa fiilmiin Habashaan dalatu. Sa'a meeqa guutuu laalla namni kennan bahin wal beena bara. Halkanii guyyaa taa'ee laala miti. Garuu kun daqiiqaa lama sitti fudhatu. Daqiiqaa takka sitti fudhatu. Xiyyiitii takka Oromoodhaa tokkosti jechuudha. Riippoorti takka. Riippoorti takka. Head speech takka. Irrumaa tuuta jechuudha. Maal isin jechuu barbaade beekanii? Nuti akka jirtuun daqiiqaatti nu callisiisuu dandeettu. Biyya keessa nu callisiisan. OMN ni cufame. Jawaariidhaan. Hacaaluu ajjeesan. Oromoo doorsisan. Qeerroo maqaa balleessaa jiran. Faandoodhaan mallaqa kennaa jiran. Oromoo kana caala qoy ragammaan ilmaan Oromoodhaa barbaadan maaltu jira? Ilmaan Oromoodhaa mootummaan kun mootummaa akka nafxanyaa ta'e Oromoo balleessuudhaaf mootummaa deemaa jiru akka ta'e Oromoo kanan beekne hin jirallee jedhee yaadu. Taayyeen faanoo amma fagaran kana warri bilisiginnaa piippiin amma of arganii badee egaa waa batanii jedhan. Maarree jib keeda wushaa wama takka erga waraabessi taree sareen iyyaa oltu bu'aan qabu. Wuu dirree gubbaa dhaabatte. Garuu odoo waan banne waa tolchuudha malee waa jaaruudha malee erga waa batanii iyyaa oluun bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf har'a odoo Oromiyaa harkaa qabnu yoo ka ijjannu taate malee borgaaf Oromiyaa harkaa dhabde waa takka. Mee maal abbaa keetiitiin maaliin? Kanaaf akka ilmaan Oromoodhaallee kana hubattanii kana beektanii isaan kanas riippoortii gochaa keessattuu maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo ABO irratti deemaa jiru ilmaan Oromoodhaa biyya keessa jirullee biyya alaa jirullee abbootiin kennallee hawwoliin kennallee hundi kenna jiru ABO. Dhiigni kee ABO. Oromoo wata maqaan koo ABO wajjin qaba. ABO jechuun ammoo maqaa sabboonummaa maqaa Oromoon ittiin boonu. የኩራት ስም አከተ መቃ ቦንቻ አከተ ኢሳን ከለቲ አገርሲሱ ለቀምና እቲ ሙሊሱ ለቀምና ዲነ ከነ መታና ዱኩሙ አድዋ ከነ ሪባ ደሙ ከናፍ አከ ጃዋር ማመጀደ ሰንጉራ ኦሮሞ ዲነ ቦደረፋቲ ዲነ ዱሮ ሪባ ደመቃ ጅደላ ነፍጠኛ ቦደ ኤርግራፊስቴ ቦደ ረፍቴ ኦሶሲን ሪባን ካለ ዱሮ ወንካኔ Isii booda raftee isii booda kan ammoo gaafa itti lafaa kaatu Oromiyaan akka jarri jedhan san dhabama taatee jirti jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa. Mee ilmaan Oromoodhaa dhaabbadhaa waan deemaa jiru laala caqasaa dhageeffadhaa. Ka itti aanu Oromoo jenneemi arguuf jirtan. Ka jaraa ala taa'ee biyyattii guutuu seera biyyattii diigee Oromiyaa kana bittinneesse Itoophiyaa kana Finfinnee keessa jira bara. Awurooppaan jiru bara. Maaliif dhabne? Maaliif hin dhabnee yeroo isin hin jedhu Abiyyitu ergee dubbadhu jedhaan jechuudha namsa. Shimallis xawaat ተነስቶ ማታ ተነስቶ ሽመልስ ማታ ሁለት ሰዓት ዜና ላይ ኦሮሚያ ብልጽግናና ክልል ፈርሷል የሚል ዜና ቢሰማ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሰንጫላት ዱብ ይችላል። ናኖ ኦሮሚያ ዲጌበር ናኖ ኦሮሚያ bittinneesse bar seera biyyattii diigee bar hegga mangistuun naada jechi seerri biyyattii jedhu kan dhugaasan garuu kiyyibaan amma jarri si qabanii seera biyyattii humnaan digoo jedhaa maarree shororkeessadhaa maarree kiyyiba. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa qayyabaddaa banaddaa fannoodhaa magaalaan Finfinnee irraa birrii miliyoona dhibboota lakkaa'amu kenneefii jira. Qeerroo Oromoo ammoo galanni isaa siidaan ijaaramuu fi hafee qeerroon galata dhabee abaaramaa hidhamaa reebamaa dhiitamaa biyyarraa ari'atamaa hiyyoomaa akka jiru argaa jirra. Kana caala wanni ani isinitti himu tokko illee hin jiru. Waan keessa koo baay'ee luquuqeef agana hubannoo isinii kennuuf dhufe galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa egaa akkuma lidatuu ayyaaleeffaa gadhiistanitti harkuma lidatuufaa gadhiiftanii jawarfallee nu gadhiisa. Humna federaalistii nu gadhiisa. Dirree dimokiraasii bal'isaa waliigaltee biyyoolessaa gaggeessaa. Hayyoota keenya hidhaa nu baasa. Hidhaa jecha reebicha dursa dhiittaa mirga lamaa gochoota shukanneessoo Oromiyaa irratti raawwataman
shamarratti irratti guddaawwan adda addaa raayyaatti isa biyyatti raawwatamu nurra dhaabaa ilmaan Oromoodhaa wal waraasistan wal ajjeesistan kun ardaasaa mardaasaa malee siin jedhu ardaasaa kan ilmaan Oromootiif ficiisaa jirtu atattamatti dhaabi. Atattamatti woboon ka qabsaa'u si gabrummaa kaleetii pilleef jala turtanii har'a ofii keessanii harka keessanii gabrummaa nafxanyaa jalatti kuftanii jala woboon bilisa isin baasuudhaaf qabsaa jira. Galata woboodhaa beeka. Woboon har'allee ilmaan Oromoodhaa kadidanii isaan ajjeesuuf dhufe maal gootee hin ajjeesta. Kaammoo kejjidhaa harka kennate hunda akka itti yaala kennaafii jiran akka itti isaan kunuunsaa jiran argaa jirra. Maaliif Oromoodhaaf boleessisaati. Osoo nafxanyaa ta'e ammoo kama boojii isaan hundisu Oromoo taanan laxallaxee mataa keessa sammuu surrii facaasee ajjeesa malee. Kanuma jechuu barbaada. Galatoomaa naa jiran ilmaan Oromoo ilmaan ayyaa kan Oromummaa beetu kan sabboonummaa beetu wanni biraallee hafuuti ilma namaa ta'uu kenna qofa. Bineensuu kabaja qaba. Haywaanni kabaja qaba. Kabaja haywaanaa sanuu haakasuu ilma namaatiif namni qabdu namni ilmi namaa tokko nama ta'uu isaa qofaan maa jedhama maa du'a maa ajjeefama maa qe'ee isaa ramuqa maa saamama namni jettanii yaaddanii akka jiraatan taatan namummaan sitti dhagamu. Meemmoon miskiinni kun maal isin godhime Oromoon miskiinni dhumtu hidhamtu reebamtu biyya ari'atamtu xiqqaattu hayyootaan Oromoo xiqqeessaa hanga biyya ala jala deema meeqa amaaraa tokko maa biyya alaa kanaan himatami kagalgalaa ganama abiyyi arrabsu kagalgalaa ganama bilisiginnaa abaaru kagalgalaa ganama Oromoo tana xiqqeessu tokko bilisiginnaan naannoo Oromiyaadhaa miidiyaa gubbaa waa katabdee jechoota lama sadiin darbattii hinan caaccaatii hagas kunillee bireekingii faa namootatti ta'ee bara taayyeeffaan akkana jedhanii maarreen akkana godhan kun isin ajaa'ibsiisuu qabu. Biyya Jaawaar Mammaffaan Qilinxoo Qaalittii keessa ta'anii uummata Oromoodhaa bakka buuna jedhanii biyya bulchan taayyeeffaa dandaafaa argaa waa'ee siyaasaa suutanii warroota silaa gaachana sabaa ta'anarra warroota likkii nafxanyaa beekan likkii nafxanyaa hanga funyaanitti itti himan ka akkasiisan Qaalittii keettee har'a taayyee dandaafaa harka dhaa jechuun dogoggora. Warroota kaleessas uummata Oromoo ganee irbuu amaanaa uummata Oromoodhaa godhee nyaatee siidaan Anoleef Calanqoon diigamaa Minilik hin ijaaramaa siidaan Hayila Sillaaseen dhaabbataa seenaasatu faarfamaa waan meeqa ta'aa arguuf jira jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan kun yeroo ammaa kanaa sadarkaa idil addunyaatti akkuma isin argitan siviil war kiraayim ta'u jira. Mootummaan kun kana booda mootummaa lubbuu qabaatee deemuu miti. Koongiresiin Ameerikallee akkuma isin argaa jirtan qoqqobbiin Itoophiyaa kan hakamu jedhanii qoqqobbii deeggarsaa kan sochii viizaa argachuun hin jiru. Biyya kana booda Ameerikaan deemu Awurooppaan dhufu takka waaliyaa Eertiraa Keenya Jibuutii Saawus Sudaan bakka takka biyya takka Umar Albashiiroo abiyyiin ta'in arguuf jirtan jechuudha. Akka Umar Albashiiritti abiyyi himatamee addunyaa kanarra biyya takka bararraan qabu mana murtii addunyaa abiyyiin dhiyeessin nama noobeelii fudhatee waggaa takka waggaan isaa kaleessa ture nama noobeelii waggaa takka keessatti qiyaamaa azaaba biyyattii sanii dhaabee biyya san diige kaseenaa noobeelii xiqqeesse. Amma warri noobeelii amma maqaa noobeelii akkamitti himataniyyuu noobeelii nageenya jedhan akkamii himatan noobeelii waar kiraayim yoo jedhan malee warrummaan jirru noobeeliin addunyaa irratti beekamu kan dhadheeffamu kan addunyaa guutuun itti amantu jechuudha. Kana waan ta'eef abiyyi dhumti isaallee hin bareeddu akkuma Piroofeesar Maraaraa Guddinaa jedhe namni masaraa Minilik kana seene Oromoon masaraa Minilik seene yookiin ofii badee nullee nu balleessa yookiin ofiif balleessa jedhe. Abiyyi amma Oromoo balleessuu hin danda'u abadan kana beekuu qaba. Ofii ammoo of balleessee daaraa fuudhaa jira of saamaa jira jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Hagaaftee ammoo qabsoon uummata Oromoo illee itti fufuu qaba. Jabaatee nuti sirni kun sirna nafxanyaa jabaa cimaa diina Oromooti. Kanaafuu sirna kana dura hin dhaabbannaa mormina jechuudha. Nuti humna federaalistiiti mirga kenna hiree uummataa ofii murteeffachuu ofiin of bulchuu abbaa qabeenyaa abbaa lafaa abbaa buna kenna abbaa warqee kenna abbaa qamadii kenna abbaa albuuda kenna abbaa jibaa kenna abbaa loon kenna abbaa galaa kenna abbaa raa'ee kenna ta'uu barbaanna. Qabeef qabeenya kenna irratti abbaa ta'uu barbaanna. Kasanii alatti ammoo anas sii beekaa barnoota afaan kiyyaan baradhu afaan Oromoo dhiisii seenaa kenna kana balleessitii pelli fooyyaaledha. Ati duraanuu afaan Amaaraatiin barachaa turtee qubee afaan Oromoo dhiisii afaan Amaaraa baradhu minaamin kanneen hunda Oromoo akkamitti akka laallu naan galuun sirna akkana jedhu kana keessummeessuudhaaf bakkas yeroos
sa'aasin qabu ilmaan Oromoodhaa. Diqqollee haga libsuu yaachuu. Ammoo uummanni Oromoodhaa abadan abshir. Uummanni Oromoodhaa uummata akkanatti harka kennatu miti. Uummata akka isin jette akkanatti jilbeenfatullee miti jechuudha. Kilaashin uummata Oromoodhaa, misaa'illi uummata Oromoodhaa, rookkettiin uummata Oromoodhaa sabboonummaadha jechuudha. Sabboonummaan rookettii amma fakkeenyaaf Tigraayin loltee cabsuu dandeetta. Sabboonummaa kan cabsuu dandeettu yoo sabboonaa taate Oromoo gammachiiste qofa jechuudha. Yoo isa taate qofa malee mormaa isaa deemaa si balleessa jechuun uummata Oromoodhaa miliyoona 80-70 san dhabama godhuu taati. Kanaafiyyuu akkana jedhee asirratti xumura injifannoon kun uummata Oromooti. Oromiyaan ni mooti. Ilmaan Oromoodhaa dhugaa qabnaa, haqa qabnaa, ni moonaa irraa hannaa ni injifannas bakka kalee irraa maqnettis ni deebina. Kana godhuudhaaf bakka kalee irraa maqnetti deebi'uudhaaf uummanni Oromoodhaa bakka jirtanii tokkummaa keessan jabeessa. Abbaa barbaadde jaarmaa fiti deeggara. Fitu bilchiginna. Fitu kafaa'uu deeggara. Meenuu har'a miseensa jaarmaa kamiiti? Anamma mataa kiyyatti jaarmoota Oromoo keessaa jaarmaa hoo kam deeggartanaan jettan kaafu garuu miseensa kaafuuti mitan. Kaafaa'uun deeggara. Maaliif? Jaarmaa dhugaa qabatee uummata Oromoodhaaf falmaa jiru. Ka garaadhaaf hin bitamne jechuudha. Ka garaadhaaf jedhee miidiyaa jalarra deemee abaa'oo wajjin hamatu Oromoo wajjin. Abiyyi wajjin Oromoo hamata. Nafxanyaa wajjin abaa'oo hamata. Kalee ammoo maqaa abaa'ootiin qabsaa ture. Warroota akkanaa nahin warroota akkanaa keessummeessuudhaaf bakka hin qabnu abadan. Ay obboleeyyanii yaa obboleeyyan kiyya waliin ajjeesinaa jechuu qabda malee baduu qaban balleessuu qabna na jalaa murraa na qabaa gadhiisa. Warra akkanaa kana abadan itti qaanfanna. Kanaaf dhugaas arguu deemna. Jabaadhaa nu jiradhaa isin jechuu barbaada. Kaarraaf jedhe sumarra goolabaa egaa kaawwan haaraa yeroo arge immoo walitti deebinaa nagaa keessa naa jiradhaa yaa ilmaan Oromoodhaa yaa ilmaan Ayyaa isin jaalladhaa isin kabajaa egaa kaa peejiin kiyyallee erga na jalaa badee har'a deebi'ee dhufee jira. Mee namoonni tokko tokkos amilee nutti horaa amilee nutti godha yuutuubii keenya tokkollee mee sabiskiraayibii nu godha. Maaliif yoo amma fakkeenyaaf feesbuukuma kanayyuu kana jala cufamu taate yookaan namooti nu jala ugguran taate wanni namtolcheedha. Wanni namtolcheen nama abdachiisu karaa hundaan ammoo saba keenyaaf sagalee ta'uu itti fufuudha qabna. yuutuubii Sa'aad Ismaa'il jedhu yuutuuba kiyya linkii as gubbarra sinikaa warroonni na daawwachaa jirtan sabiskiraayib tuqaatii qiluu na godha. Maaliif sabiskiraayibii akka 2,000 tokko argachuu qabda. Laayivii achillee eegaluuf odeeffannoo adda addaa ittiin dabarsachuudhaaf sabiskiraayibii namoota hedduu qabaachuu qabda. Akkasumas viiworoota hedduu qabaachuu qabda jedha seerri isaa. Kanaaf nus garasiin nu jajjabeessaa amilee nutti godha isiniin jedha. Maaliif an yuutuubii kiyya erga banee waggaa bara 2014 jedha laala jala deematti isin garsiisuu danda'a. Bara 2014 waggaa gara waggaa 7 jechuudha. Takka itti dalageetti hojjedheen beeku. Maaliif feesbuukni akka barbaadetti irra dubbachuu danda'a uummata kiyyaa wal arguu danda'a kan jedhu yaadaa fi ejjennoo waan qabuuf ture jechuudha. Garuu gama feesbuuka qofti akka gahaan taane ammoo amma argaa jirra jechuudha. Yeroo tokkotti ilmaan Oromoo hedduu riippoorti nu godhanii akka nurratti guruu danda'an nurratti cufuu danda'anii fi waan kana nurraa dhabamsiisuu danda'an waan beeknuuf kanaafuu koomentii jalattis linkii kiyya isinii gabbuusa isinii gadhiisa. Oromoon na jaalattan kan Oromummaa jaalattan kan Oromiyaa jaalattan linkii sabboontota ilmaan Oromoodhaa kiyya qofa miti. Ilmaan Oromoo kamuu Oromoo ta'uusaa qofaan sabiskiraayib laayik godhiif. Yoo si dhufellee intarneetni kafaranjiiti. Mallaqa qixuma kafalte tuqiif dhumate jira. Jabeessa wal jajjabeessa. Amilee walitti godha. Jarri goofandimii walii bantee wal gargaaraa jirti. Walii cichanii walii mormaa jiran. Bakka fedhatti iyyuu ilaalcha garaagaraa qabaatan wal cinaa dhaabbatanii yeroo Oromoo dhuftu ammoo fiira ta'an. Akkasii isin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Linkii yuutuubii kiyyaa amma koomentii jala isinii kaa'aa. Sabiskiraayib akkanaa gootan. Kabajaadhaan isin gaafadhaa viidiyoo kiyya kana gubbarrallee linkii isinii kaa'aa na jiradhaa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa isin hundi keessan anaaf qaaliidha. Isin hundi keessan uummata Oromootiif qaaliidha. Kana jechuun barbaadaa ulfaadhaa wayyamaa na jiradhaa.